ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ jecha itti yaadamee yeroo dheeraa itti karoorsan mootummaan itti karoorfatee raawwateedha. Duukaa bu'aa akka turan odeeffannoonis ni jira ture. Haaluma kana haalli raawwannaan kun mataan isaa immoo ragaadha jechuudha. Namni kun Nagama. Tolu sagalen kenjiro. Nagama. Nagama. Okay. So raawwannaan isaa mataan isaa ragaadha. Yaa wanti kana godhaniif jaalbatteen kan ajjeefameef yakka hojjeteeti miti. Mana murtiitti dhiyaatee wanti bilisa jedhamee manaa bahee namas tuqee miti, yaada badaas dubbatee miti. Yaadumaanuu yaada lallaafaa gurraa fi laphee namaatti tolu kan inni haasaa dubbachaa ture. Waan silaa mirga dhala namaa irratti kan dubbachaa ture. Siyaasaan isaa mataan isaa siyaasaa bilchaataadha kan adeemsisaa ture. Wanti inni balleesse tokko hin jiru jechuudha. So nama kana duukaa bu'anii kan ajjeesaniif dhumni isaa waan nama gaafii gaafatu biyyattii san keessattuu Oromiyaa keessatti nama gaafii gaafatu, nama waa xiinxalu, nama beekumsa qabu, nama qaroo ta'e kan cal jedhee akka horiin oofamneef hunda isaa tokko tokkoon yeroo dheeraa keessatti lafarraa xaaragaati kan jiran. Amma Roobali nuyi amma namoota amma miidiyaa irratti beekaman kan sadarkaa hooggansa siyaasaa fi hooggansa dhaabaa irratti beekaman qofa wanni nu haasofnu. An gaafan biyya deeme ijoollee hidhamteen beeka. Achi keessaa baasanii kan ajjeesan jechuudha. Ijoolleenis waan laphee isaanii keessatti amananii nama dubbatan mana hidhaa keessatti osoo nafin jechuudha. Ijoollee akkasii waan isaan godhan ijoollee gaafattu kan yaada qalbii gaarii qabdu, kan yaada gaarii qabdu mana hidhaatii baasanii ajjeesan namni dubbatu hin jiru. An nama ajjeefameen beeka jechuudha. Akka waliigalaatti amma warri mootummaa deeggaru kun mataan isaanii jechuudha. Sirni yoo hin sirraa'in har'a faayidaadhaanis ta'e yaadaan waliigalaniifis ta'e sirni yaadni nama tokko adda jedhee nama qaroo tokko ajjeesu isaaniif boru hin ta'u jechuudha. Yaada ofii qabatanii bahuu hin danda'an. Mootummaa kan Taayyera danda'a ragaadha beessaniif kenoo nyaatamee miti innis bakka dhaqee dhabamee jedhani taayyee danda'amu. Ajjeesuun ni mala. Ni mala osoo hin taane ajjeesanii jiru. Kun harka dhibbaan dhibba amanuu qabda. So wanni nan jechaa jiru Roobale maalinni namumti ani akka Oromoo ta'ee namni sirna kana deeggaru al tokko sammuu isaa hojjisiisee gaafii gaafachuu qaban jedhan. Of gaafachuudha qaba. Sirni kun har'a isaan deeggaraniif yookiin itti toleef har'a deeggaran. Doktor Nuraddiin ergadhaadha. Waa haasa'uu barbaadu natti fakkaate tullu gaafin kiyya tullu magaala inni keessatti dhalate keessatti ajjeesuun suni hiikni isaa kaayyoon isaa maalidha? Hiikni isaa maalidha? Sabboontu olin si deebisa. Beekamaadha bara inni immoo uummata achi jiru san sodaachisuu fi waan biraatiif miti. Uummanni akka sodaatee isaan duukaa bu'uuf akka isaan sodaatuuf garuu dubbiin akkasii miti. Ijoolleen dhiigni danfe baatee falmatti malee
Sodaattee manatti hafti jedhee nama nooni. Oromoon haalli amma irra jiru Dr. Nuruddin ergadha. Tullu ati tufi naabini yaada. Okay. So wanni nan jechuu barbaadu maaliin barbaade maalni kuni uummata toora sanii uummata bakka inni itti dhalate nama isa beeku shoror keessanii sodaachisanii hacuucanii of jalatti cabsuudhaaf wanni waan biraatiif miti jechuudha. Kan achitti duukaa bu'anii gaafa inni mana deeme I think achi maasaa namni qabanatti fakkaate maatiillee gaafachuu deemee biizinasii achi qabanatti fakkaate akka inni dhagayetti jechuudha. So kana eeganii duukaa bu'anii sirriitti yeroo inni deemu eeggatanii duuba deemanii fuudhanii ajjeesan. Ani garuu amma uummata Oromootiif wanni jechuu qabu dhaamuu barbaadu isin har'a dhimma dhuunfaa faayidaa dhuunfaatis haa ta'u yaannumti immoo mootummaa kanaatiif sinii ta'ees haa ta'u namni sammuu qabu ajjechaatti namana jedhee hin amanu namni sammuu qabu tokko waan ofeetanuu jedha. Namni tokko yaadaan adda waan ta'eef lubbuunsaa kan fudhatamu yoo ta'e boru gaaf dabareen isin qabutu jira. Uummanni Oromoo kan bara dheeraa qabsaa tureef kanaafii miti. Namni hunduu mirgisaa eegamee bilisaan yaada isaa akka adeemsifachuu danda'u. Uummanni immoo akka uummataatti bahee harka caaluun fedhii isaa akka ibsatu, hirmaannaa siyaasaa isaa akka murteeffatu sirni sun akka dhufuufi kan uummanni keenya kan qaroo itti kaffalaa turre. Har'allee gatiin kaffalamaa jiru kanaan alaa miti. Dhiiroo. Okay. Tullu uummanni Oromoo tanajjeefamu uummata Oromooti. Tanajjeefamu hayyuu Oromooti. Even ani hooggantoota lamaan tokko dubbise waraana bilisummaa Oromoo keessaa. Maal kana waan jaalbattee kana akkamitti ilaaltu jennaan eegumsa siigoonaa naannoo nuti wannee jirrutti kootu as jiraadhu jennaani ani lammii kiyya keessatti ani wareegamaa ani wareegamuufani of kenneen jira kan jedhu deebisee yeroo baay'ee irra deddeebinee too yaamicha goonee jirra isaafi jedhe. Mee uummanni Oromoo ciisee bakka ciisutti ajjeefama jaartii jaarsi daa'imtiin ajjeefama. Uummanni Oromoo kana booda maal gocha akka uummataatitti ilaala akka waraana bilisummaatitti miti akka uummataatitti maal gochuu qaba uummata Oromootiif mee maal dhaamta? Uummanni Oromoo haga har'aa wanti har'aa ijaan arge waggaa jahan darbe kana keessa wanti ijaan arge yoo isin hin dammaqsin hoomiyyuu hin dammaqan jechuudha. Manatti ajjeefamaa jira namni gaafii gaafatu tokko of saaxilee of kenna jechuudha. Sirni kuni fuulleetti gadi bahee sitti meera akka Oromootitti yoo isin cabdanii na jalatti hin bulle ta'e yaada qabu tokko nama qalbii qabu tokko lubbuudhaan jiraachuu hin dandeessanii. Yoo hin danda'e maallaqaan isin bitaa yoo diddan immoo lubbuu keessan isin harkaa fuudhaa jedhee mootummaan ifatti gadi bahee nutti dubbateera. Fakkaatu tasammaa waan jedhan hundi keessanuu dhageessaniitu. So filachuu qabu jechuudha. Uummanni Oromoo takkaa filachuu qaba harka duwwaa homaa gochuu akka hin dandeenye ragaa baay'eetu gad bahee isinitti hime. Kaafaawwan baddee jirti, diigamtee jirti. Hayyoonni kaafaawwan keessa turan biyyaa bahanii jiru, ari'amanii jiru. Qaroon aanaa gandarraa jalqabee haga godinaatitti haga finfinneetitti namni gaafii gaafatu namni sammuunsaa qaraa tokko osoo hin hafin kun mana hidhaatti rarameera kun mana hidhaatti baafamee ajjeefameera kun immoo biyyaa ari'amee jira tokko hin jiru hin jiraanna yoo jettan carraan keessan kanuma jechuudha. Kana waan ta'eef carraan hafe tokkitti qofa ijoolleen jiraachuu dadhabdi bosona seenteetti jara wajjin hiriirtanii sirna kana ofirraa dhaabdanii uummata Oromoo of bilisa baasuun baay'ee barbaachisaadha. Jara wajjin Okay. Galatoomi Tullu booda immoo sittan deebi'a. Eenyu ittaane dhaloota jiile. Amma yaamicha gochuufii qabna uummata Oromoo kana hanciisu kana ciisee akka qotiyyoo hanqalamu kana. Tokko kana
gara biraa ammoo deeggartoonni biltsiginnaa han uummata keenya ajjeesistan biyya alaa teessanii isinillee wanjalanyoota biyya keessa teessaniitillee tan saba keenya mootummaa nama ajjeesu kana tan deeggartan isin diina Oromooti isinillee saba keenya ajjeestanii jirtu jechuudha. Haadha tiyyamaan taane mootummaa kana deeggarraan haadha tiyyarratti tarkaanfii fudhatamuu qaba. Amma waraanni bilisummaa Oromoo yeroo baay'ee disipiliinii qaba. Tarkaanfii fudhatu warra nama ajjeesisu kanarratti. Tarkaanfii fudhachuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo mataan isaa rakkoo qaba jechuudha. Tarkaanfii irratti fudhachuu qaba. Kaadiree irratti warra basaastoota irratti bulchitoota magaalaa irratti hangandaat irratti tarkaanfii gara jabinaa irratti fudhachuu qaba jechuudha. Faannoon afaan qabachiisteerti. Namni tokko gadi bayeetoo faannoon arrabsu fakkeenyaaf ani osoo nan gabbayeetoo faannoo arrabsi amaara ta'eetoo maatii kiyya irratti tarkaanfii fudhatu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yaada isaa jijjiiruu qaba jechuudha. Ibidda harkaa qabaa jijjiiruu qaba jechuudha. Biltsiginnaan kiroo akkana nu gooti miti. Isaan akkamitti tarkaanfii hin fudhanne ibidda harkaa qabu. Gara laafummaan akkana qabsoo keessatti hin hojjeta. Hayyuun keenya osoo ibidda harkaa qabnu hayyuun keenya nyaatamuu hin qabu. Uummanni Oromoo waan bilisa si baasuu hin danda'u. Uummanni Oromoo biyya keessa jirtu kai qawwee bitadhu qotiyyoo kee gurguriitooyi kai eboo kee qabadhu akka Arsiin dur loltutti akka Harargeen dur loltutti kai hin nyaatamaa jirta ganaa kana caala nyaatamta hin badaa jirtaa jechaadha. Sitti maa jirra yoo ta'uu baate immoo Itoophiyaa andinetii kee filadhuutoo hin ajjeefamini jiraadhu gadi bahi hiriiran ani Itoophiyaa andinetiidha naaf hin qabsaa'inaa naaf hin dubbatinaa jedhi uummata Oromoo. Yookaan Itoophiyaa andinetii fudhadhu yookaan biyya keetii irratti falmadhuutoo ani Oromoodha ofiin jedhi. Yeroo hunda ajjeefamtee hin jedhin yeroo hunda ajjeefamtee hin boo'in dhimma mataa keetiiti jechaadha. Bilisummaanis harka kee keessa jira. Gabrummaanis harka uummata Oromoo keessa jira. Nama tokko Jawaar Mahaammad harka hin jiru, Jaalmarroo harka hin jiru, harka uummata Oromoo keessa jira. Bilisummaa harka kee keessa jira, gabrummaa harka kee keessa jira. Kana lamaan keessa situ murteessaa jechaadha. Bilisummaa fi gabrummaa filachuu situ murteessa. Uummata Oromoo biyya keessa jirtu sitti maa jirraa jechaadha. Dandeettii qabdaa, humna qabdaa, gamtaa qabdaa. Sheekni keen ajjeefama, qeesiin keen ajjeefama, daa'imtiin ajjeefamti, dubartiin hin ajjeefamti, haati, jaartiin maaltu hafe? Hayyuun lafarraa dhumee jira. Maali uummanni qotiyyoo ciisee qalamu Oromoo malee hin jira. Amaarri nu tuffannu suni bee. Amaarri nu tuffannu har'a jaarsi isaanii hidhatee qeesiin hidhatee molokseen gadaamii keessaa baheetoo qawwee hidhateetoo lolaa jira jechaadha. Isaantu nu caala jechaadha. Faannoo sibituu deemaa jechaadha. Mootummaan kun osoo kufe faannoo sibita yookaan TPLFtu sirratti deebi'aa jechaadha. Osoo ati achi ciistuu. Okay? Bilisummaan harka uummata Oromoo keessa jira. Oromiyaanis harka uummata Oromoo keessa jira. Yoo gabrummaanis harka uummata Oromoo keessa jira jechaadha. Kana itti gaafatamummaa sabuma Oromootiif kennuun barbaachisaadha. Woboon kophaatti wanti haati isaa itti wanta Rabbi dirqamatti kenne wanti tokko hin jiru jechaadha. Akka uummataatitti biyya alaaf biyya keessa gadi baanee falmachuun barbaachisaadha jechaadha. Okay, itti fufi eenyudha abbaan dabaree dhaloota jiile. Ani waan baay'ee dubbachuu barbaadu sin jiru dubbadhullee hin jiru. Wantin jechuu barbaadu tokko warri Nuwaarii irra jireessa miidiyaa kanarratti yookaan olola waraana bilisummaa Oromoo maqaa diina namoonni sun diina jedhii tofradhu. Nuwaaraan jedhan diina bakka diina jedhaatoo ifaan ifatti furadha. Namni Itoophiyaa sitti faarsu diina Oromooti. Nuwaaraan jedhu diina Oromooti jechaadha. Kanaafuu
warroonni karaa nagaa galee uummata koodhuma jettee ololtu halkanii guyyaa afarsitu beekaadha baradheera jettee warri halkanii guyyaa iyyaa oltee bultu ammaa kaastee namni tokko waraana bilisummaa Oromoon deeggara hiree Oromiyaan ofiin of dandeessee hiree ofiin murteeffachuutti nana mana namni jettu dhaqxee mana jara kanaa deemtee yoo faana mari'atte tokkoon kee maqaa kee fudhanne gadi gaggaragalchine wal filuu dhaqabna jechuudha irra jireessa sanaatiin alatti inni kun wanta ittiin mirkanaa'uu danda'u keessaa isa tokko ragaasa qabatamaa isa dhumaa kan kana caalu wanta jiru hin jiru. Fakkeenyaaf jaalbattee Urgeessaa akkasitti nyaachistan erga ta'e mee eenyudha mee bakkee battee Urgeessaa bu'ee waan dubbatuu fi waan falmatu waan maqaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa dhaatee kan dubbatu mee nama tokko baasii natti himee kan dhugaa Oromoodhaaf kan dubbatu hundumti ishii qarqara deemtee kan yaatu naannee uummata koo jettee ergama ishii jalaan fudhatte sanaatiin alamee eenyu jira tokko ishii ija kan qabna jettu keessaa funaansistee nyaachistee fitte amma kaastee an uummata koon deeggara uummata kootu jidduutti dhumaa jira jettee warri oduu odeessituuf halkanii guyyaa walitti wachuu simbira taateela qilee galtee yoo barbaadde boolla lixi malee eenyummaa kee fi diinummaa kee ofirratti akka mirkaneessite beekadhu ammaa kaasii. Uummata koo kana jecha noowar ammaa booddeen hin barbaachisu siree wanti ta'u hin jiru biyya kana keessatti mootummaan addunyaan eeyyamtu warri jettee qarqara deemtee yaatu dhaqxee yoo mari'atte mannoo waarii akkas warra olola jidduu kana gaggeeffamaa jiru bira deemtee warra odoo odeessitu. Okay, kallattiidhaan himi dhaloota jiilee mana eenyu namtitti mataa malaataa sana ayyaanaan jedhamtu sana. Osoo biyya kana jiraatte sila mataa ishii san bubburuqseetan mana hidhaa seenaa ture. Ayyaana mana Oromoo taate ta'u mana ayyaanaa warri deemtanii ta'u haasoftan diina Oromoo lakkoofsa tokkoffaadha jechaadha. Ayyaana jechuun nuyi diina jalatti nu hidhaa jira jechaadha. Namni mana ayyaanaa deemtanii ta'u isa walii yaada san sheer gootanii diina Oromooti jechaadha. Kana beekaa. Itoophiyaa tan jedhus diina uummata Oromooti kana beekaa. Oromiyaa qofa barbaan. Uummata biyyaatiin ofii keetii ka'itoo falman dhuyennaan uummata Oromoo. Woboon eegini ofii akka uummataatitti ka'i qawwee bitadhu too falmadhu isin jennaa jechaadha. Akka Amaarri ofiif qawwee bitatee jarana. Namni tokkotti ni neebe. Ofiif qawwee bitate Amaarri qotiyyoo isaa gurguratee ofiif qawwee bitate. Jaartin qawwee hidhattee too lolaa jirti Amaara keessatti akka nu jennu kana siyaasa fakka nu dubbannu kanaa miti. Homaa dandeettii hin qabnu osoo hin taane waraana mootummaa kumaatamaan booji'anii too magaala keessa oofaa jiru jechaadha. Nama isaanii yaabadus haa tolus sirritti baadiyyaa fi magaala keessatti ijaaraa jiru. Akka mootummaan Itoophiyaa jedhamtu durriyyeen tuni propagaandaa hojjettu kanaa miti. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo Amaaraa gadi jiramoo. Uummanni Oromoo goota Afrikaatti hin jedhamne eessa baakee jirtu. Ciiste qalamta sirritti itti himuu qabnaa jechaadha. Siitu gadi bahee falmachuu qaba akka uummataatitti. Itti ofii dhaloota jiilee. Kanaafuu irra jireessa eenyummaa kee bari dhugaa dubbachuuf taanaan ammaa kaastee maqaa keettiin duraan beekamtuun illee qabattee achi as baheetan waa'ee noo waariyaasaaf waa'ee uummata kootu miidhamaa jira jidduutti jettee afaan bantuu kee achumatti qadaadadhuuti maqaa keenya jijjiirrattee akka biraatti akka saba tokko akka nama tokkootti akka Oromoo tokkootti jettee of waamuudha maqaa keellee jijjiirrachuu qabdan siin jechuu barbaada. Sanaan achi ofumaa karaa nagaa biyyi sun nagaatti deebiti yookaan immoo Itoophiyaan Oromiyaa fi yaaddi yookaan Oromoo fi yaaddi jettee yaadda taanaan bitamni kee yookaan ergamni kee akka galma hin geenye asuma irratti karaatti akka si cabsee dhugaan Oromoo asirratti ragaasa dhumaati jechuudha. Jaalbattee Urgeessaa irratti hirmii kee baafadhuuti. Tasuma akka yaadamne fakkeessaan ati ololli akka waan dhaaba kamirraayyuu deeggarsa hin qabu jettee odeessitu sana otoo hin taane kun ragaa qabatamaa akkasiif ta'u kana qabadhuuti waan biraa kee irratti xiyyeeffadhu yookaan geeme banadhuuti geemuu anda babaa ulatta babaa jecha kadhaatti deebii gadi sanaan achi waan hin taane ololtee as saba kana wal keessan burjaajessaa ani saban deeggaraa karaa nagaatti namana olola keessa akkasii kan eenyumtuu sin dhaga'uun jedha ammanumaan dubbadha amma.
Okay, Itoophiyaan jaalbattee irratti raawwattee jirti. Namni Itoophiyaa jedhe, namni no war jedhe ilaalcha kana deeggaru bilisummaadhaan alatti walabummaadhaan alatti namni kana deeggaru diina Oromooti. Itoophiyaan jaalbattee irratti raawwattee jirti jechaadha. Borullee afaan Amaariffaatiin itti fufnu. Itoophiyaa kan jedhamu Oromoon Itoophiyaa jedhu hoo jiraate biyya keessa hoo jiraate waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhachuu qaba. Itoophiyaa tan nutti faarsu diina Oromooti jechaadha. Miidiyaa kanarratti illee diina Oromooti jechaadha. Daawun Itoophiyaa jedha. Itoophiyaatu waggaa 150 nama keenya nyaate. Okay, itti fufi abbaan carraa eenyudha? Dhaloota jiileerraa siin. I think anatu okay. Laattiin obboleettii teenyatti dabalee. Ammata Oromoo hundi keessanu gaddi keessan gadda kiyya gadda guddaa keessa jira yeroo ammaa kana nama akkanaa jabaa akkanaa ija akkanaa dhabuu jechuun Oromoof baay'ee qaanyiidha dhugaa rabbiitiif jechaadha. Baay'ee nama dhukkuba. Bara baraan yeroo yeroon ji'aan qaaliiwwan akka kanaa dhabuu jechuun dhugaa gadda guddaadha. Waggaa 100 booda nama jabaa akka kanaa warra nafxanyaas ta'e warra impaayera kanas likkii